hajiin gaaf dartara nama qajeelaa ture. Maal qajeelaa maal ture? Maal beekan akka nama miskiina ture bakka nama ibaadaa malee ol jedhee nama laalle tokko ture. Amma eeguma wal fuutan kana waan goote. Aris maraatee jirta. Anamma kasiin jedhu yoo arralle hajii kan argaan firrittee guyyaa biraa itti araaramte fa'aa akka tasaan beenu. Qalbiin xiqqoolee birsi jiraatte. Waa'umaaf sirraa abdii qaba walitti dawwaltaniitu walitti haasoftaniiti mumkin akkana jechuun jiru. Waan sin jiran daa'imni ta'e isa bira jettiimi. Daa'ima tana akka ati amma isa arrabsitu kanatti akka sin kennin hin beekame. Yoo sitti araarameetteenu. Kanaafuu gaayoo of ajjeesuu dhumarra naa wayya malee namatti tuma kanatti hin araaramu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو دعوتو تفرضتو تنماف ميديا الشماك كم جرت بق وجرت نجين ربي قطع سبرا هجراتو سنين جتشا الراس دي بني جرمالي ولتي دي بني جتشون كيسن هابا هين كابو جتشورا وان ولتي دي بني قدوني دب محاجي فاتا الرجل الصني جتشورا دبين حاجي تنفان اي سجيس مال الرجيس ورجتا وريادو يتنيس نفقلتو ما سنين جتشا warri ammoo khomii dubbii saniif qaabdanis hundi keessanuu galatoo maa jechaa dhaabbanne takkaa yaara galfiilleen harkanne deemsumarra jirra. Dubbiin sanii dubbii jajjabduudha jechuudha. Dubbii isaan qofa miidhuu osoo hin taane harana miidhutti deemte namoota keenya ijoollee waan kana keessa facaafne taan mana namaa namni mana namaa fa'aa agarsiisa jechuudha. Manni haajii kana jee mana kana keessatti ijoolleen turnu mana namaa seenuu fa'aadhaan tamiidhamtallee nu biraan jirti jechuu barbaadeeti. Kana qofaa miti ammas dhaabbii osoo dhaabbachuu hin taane deemsumarra jirra amma imalarra jirra jechuu barbaadeeti. Mana haajii namni si himuu hin jiru lakkoofsa jaraallee warri si kennu hin jiru garuu namni waan baay'ee odeessaa oduun hojiin taatu hojii haa ta'u hojjechuudha. Egaa amma deemsarraa jira mee fiidiyoo tana waliin turti gaarii isiniin jaa. Jinnatti bilbilee beekte wanti naan jedhe dhaaltu fi warra kiyyaa wal barsiisa. Eegaamaan qabdi waan taateef ijoollee isii fudhattee warra kiyyaa biratti haa galtu. Saniifuu dhaqee itti minaan jedhe. Maal jedhetti mayina walitti araaramna nagayaa lasii keessaa waan isii barbaachisu hundaan natti cufaa deemtee warra kiyyaanii wal barsiisa. دائما لين غرغراني حاليتو ما قلت ما شاء الله ما شاء الله انه ده ما تكبر ما تسكن برسيسه ما تسبرتنا قال ما تدلتين ما ترى ايه ان كبجل الماتي ما لفا بيرين اجري فرماتي قبضه سلاتين استغفر الله لازم ما لفا بيمو من كويسه تقول فرم بكرين انجل انا ما اسني وجينا بينا مربد جنة دران جنة يسو يوسي النار ستني كيجي فاجدي كيجي بساولي فكدو فاطمه اسمان مرات ما كم تعطينا إنك تفلي أكني ستر رمي جولة فودك لو يادا. روموتيا فيديو تنا إلالتني جرتن أجرتني جرتني جتولا فيديو تنا لالتني أجرتني جرتني جرو نمون هدوني قومي كاب جواميكا هاجي كارنا جتن هاجي خرخان كابين ودو تجرتن نخجبتن maal kajulu sini jira jechuudha. Kanaa miti namni re'een taane akkanumatti guyyuma tokkotti guyyaa kanatti qabamu nama bakka isaan beekne kalakkoo isaan qabne ka jechuun eessa jiraataa hin beekne namni ol ka'eetuma yeroo takkatti ni qaba jechuunis kun waan sirrii miti. Garuu laffaatiin nuti itti jirru laffaatii gurguddoodha. Wanni nuti godhaa jirrus waan gurguddoodha. Waan gurguddoo kana keessatti miidhamuutu jira. Maaliif lafan beenya keessa nama beenya keessatti namni tokko qabee manni kun mana haajiiti yeroo siinjuu manuma san dhaytee mana namaa tumuudhaan namni aarii maraan namoota keenya miidhuutu jira. Ammas biyyi jiru biyya ormaa kana keessa waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'ee kana ilmi namaa hubachuu irra jiraataa jechuudha. Kanaaf ammas viidiyoo tana ilaalle walitti deebina waan jiraa hunda waliin fudhannaa jechuu barbaadeeti inshaallah waa hedduu walitti himnee jira. Warri eeruu qabdanis jala bu'aa waan kana nukannaa lakkoofsa isaaniillee waan hedduu isinitti himne irraa komii fi kana waan baay'ee qofaatu jira malee uumaan jiran tinnisni namaa godhamu hin jiru jechuudha. Nu akka keenyatti akka sochii eegalletti tuma jira. Ammas viidiyoo tana ilaalletti walitti deebinaa turtiin keessan nufaana haa ta'u isiniin jenna.
لا أنا جولة silaani kan galuu kooti sin dhibiine annan galatuun daa'ima ishee sanatti kenne bakka itti galuun dhabne mish maatii isaa biratti awwee bakka itti galuu dhabe bakka itti galuun dhabne bas durallee namarratti galee nama rakkisuu je'een malee bakka itti galuun dhabne isa kan bakka itti galuun qabne malee bakka itti galuun malaan anaa dhiisiiti nama biraayyuu hin gala. Maatiin keessa si miti namni biraatu taasisa jira keessa si matan garuu nama kunoo inni akka inni godhataa jiru argitee miti. Intalo daa'imman deebisaa baran deebisuuf hin danda'a bargisee masan. Ati illee nama jechuun ni bollaalle. Akka nama maatii qabu akka ijoolleen godaanatu silaasi caalaa kabaja qabdi maatii kabitti nama galchita maatii keessa nuyi ijaan arguun barbaaddu caaltuun jechuun ni bollaalle garuu akka duraan akka hayiwaanatti jiraachaa amma akka namaatitti of fakkeessitee maaliif haasoftaan jedhan bas akka jechuun hin dandeenye. Inni kun akka inni deemuun harkaan dubbadha malee kana booda afaan isii hojii. Sana jettee waan meeqarra bu'iini kanallee. Amma inni afaan ofiiti siinaa jedhu badala naan jedhee. Kanallee jedhiini ati shuma waan inni siin jedhee shuma jedheeti dhiisi. An daa'imman kenninaan ammaati. Amma caaltuu yaaminaan jedhe manatti dhufeeti itti hima. Waan amma natti hime kana dhufees itti hima. Maraatti maata kaamila mana kamitti dhufee natti hima. Laa asitti asumatti dhufee sitti hima inni akka inni jedhetti inni daa'ima fidattee dhufte. Daa'imman jaalala agarsiisan otoo du'e daa'ima fidattee dhufteeti dhufee sitti maka kanatti dhufee siin mari'ata isiin hin didduran jira karakoo qabu situ wal akka wal nagari godhaa jiran an jedha ayyaani jettee dhufutti jira asala. Dhaqee inni maatii inni qabu tokko hin jiru jedhe durattuu maatii keetiin na barsiisii jedhanii kadhadhee dadhabe. Gaafa lafti nagaa sanu. Gizuma lafti nagaa sanayyuu amma immoo kan. Egaa Oromooti yaa fiidiyoo tanarraa waan hubattan hedduutu jira jechuudha. Jarri kuni amma inni bakka tana jira maaltu jira waan jedhamu namni sammuu qabu waa ilaalaa jechuudha. Kana keessatti immoo atis to'annootu jiraachuudha qaba. Utaalteetuma qabu nama kun osoo hin taane bas yeroo laaltu hammeenyi dila san jiru jiru. Jarri kun hunduu amalli isaanii yaaddi isaanii haasawuu isaanii hojiin isaanii wal fakkaatii jechuu barbaadeeti. Kanaaf fiidiyoo amma ilaaltan tanarraayis waa hedduudha hubattan waa hedduudha waratan. Ani amma guyyootaan gaan deemu kana keessatti bakka mana nama meeqaa kaseenne kan mana namaa ta'uu agarree deebine hajoolleen ta'e mana nama hedduu seentee miidhamte fiidiyoo takka amma isiniif ergine jettee jirtu ijoolleen fiidiyoo sana immoo ganaa waliin ilaalaa jechuudha waan isin taate hin beekna nuyi. Fiidiyoo sanirraayis waa hubattan jeeti fiidiyoon san fiidiyoo ijoolleen teenya keessa miidhamte mana namaa banuudhaani kunis akkasitti jira. Uba qabaadha. Kan wallolaa jirru kana dhiisiti. Dura nan barsiisne otoo na barsiise dura sanannaan waan hunda godhee fi uffata isaa irraa miiccee uffata isaatti bitee caammaa isaatti bitee nyaata isaa algaa irratti kennee fi waan hundaa isaa godhuuf sana kiraa manaa kanfalee waan hunda yeroo godhu sana yoo nan barsiisne amma dhiisiti. Amma siistama ittiin daa'ima na harkaa fuudhuuf malee yookiin immoo siistama ittiin na taraaramu malee kun maatii kiyyaa walitti barsiisee maatii biratti daa'imman galchitee yaadiin kana. Bira teessee deemtaa hayyee dhufeetti maa jedhee dhufutti jira yoo inni dhufee. Jinnini sattaa dhufeessa dhufame maal gochuun. Maal inni daa'ima fiddee si quba qabaa bira. Nan maraadhe waan maraadhe yoo maraadhe malee yoo du'e malee daa'ima kana jaalan. Amma waanuma sababatee as dhufu wallaalee waanuma sababatee as dhufu. Waan daa'ima kana jaalallee nagarsiisu kaamila. Maquma daa'ima illee biratti dhawu daa'ima yoo naan jedhe daa'ima keenya jiru jedhan daa'ima waa illee na biraan qabu. Daa'ima kan na biraa dura qabu fudhatee hin qabu daa'ima. Anitti mee bara daa'imni maayyuu wayi jaan agarte daa'imni wayiitu hin jiru jennaan ani argee jira daa'imni kiyyaan jiraan beekanaan jedhe. Bakka kaayaa fudhatu malee an daa'imatti agarsiisullee hin jiru. Bakka akkana fakkaatu laalee deemee yoo isa fakkaate biyyoo. Maal isa fakkaata jinni isaa fakkaattuuti. Kan amma kasiin jiru yoo arralle ajji kan argaan firrittee guyyaa biraatti araaramte fa'aa akka tasaan beenu. Yoo qalbiin xiqqollee birsi jiraatte. Waa uumaaf sirraa abdii qaba walitti dawwaltaniitu walitti haasoftaniiti mumkin akkana jechu jiru. Akka abbaan isatti naasofne yoo jinni na fakkaate taasofte maali. Laa waan sin jiran daa'imni ta'e isa bira jetteemi. Daa'ima tana akka amma isa arrabsitu kanatti akka sin kennin beekame. Yoo sitti araarameettee no. Osuma du'eetu man badamani. Adiitti araaramime. Gurbaa kana sitti jallasu jira yoo akkatti ilaalu. Osoo ati waa hunda hayattee ni jaaqaa jiru noonu. Wallaan araaramu. Sossobii akka inni siiriin dalenne godhe. Nama bakka dhufe. Du'eetu man bada malee. Adiitti naraaramu. Bara nama aalama guutuu hayaata nama meeqaa dammaruu deema akka tammettu kana. Dammaruu dha ees dakalni yaada. Ees dakalni yaada. Jaartu hayaata kenna dammaree eebidha. Akkam godhee hayaata nama dammara. Inni amma fakkeenyaaf alatti gaddari'uu kanarra
Yoo si waliin jiraate nagaan jiraatame. La. Way orkeessituma yoo si waliin jiraate. Maa guyyaa meeqaatu anu dheengeduma sitti nan tumne. Yoo si yoo yaaramte reegisa san bara rabsiteetimi. Sistum. Araaramu diddeetimi. Mee waa inni jiru tole jedhu kana hunda tole yereeni. Irraa murii hanna kanaaf seerri dalaguu kana. Of ajjeesurra naa wayyo. Maa goota ifajjeefta yaaboo ruhii rabbuu si ajjeesa booda haga feete turtuusi duuti nama hundarraa fuun ooltu maal goota harkeeti ruhii ta'e baafta ilmaan kan kee kana inni dhiifte. Deemsa eegaleetiin jira deemsiin an eegalu deemsa gama haajii faa barbaaduuti jechuudha. Namoonni keenyalleen akkuma isin himaa jiru kana namni miidhame baay'eetu jira nurraa miidhamanii jiran haa miidhamanii haa dhiisanis waan miidhamaniif qaban waan ta'eef anis ammaan tana eessittiin deemuu deema. Ammallee haajuma san bakka inni jiru barbaannee argachuuf imalaa jirra. Turtiin keessan nufaan haa turuu isiniin jenna fiidota namoota. Kanaafuu gayyoo of ajjeesudhumarra naa wayya malee namittuma kanatti naraaramu. Namichi kun maal irraa duraan dubbii tana eegale? Dubbii jechuun kiyya waa hatuu fi waa siirii godhuu fi maafiyaa jala deemuu sana inni maal irraa eegale? Ani maal beekare durattuu akkasuma durattuu ani wajjin dhagaame hojiidha yoon galee. Eessa turtee dhufte? Meerra nyaanne kanuma nyaanne qophaa'ee fi kan qabbanaa kana nyaadha soogiddeetu irraa kute maal ta'e? Nama seeta durumarraa nama miti. Durumarraa nama miti kun kan shaaraatti guddatee kabajaan beeku kabajaan hin guddanne inni kabajaan godhuuf kana hin beeku. Amma ani akka itti beeku hojiin kun duraa wayyaa qabaadha. Wayyaa maal qaba? Wal fuutanii immoo duraatu dhalatte boodan kun hundi dhufe. Wayyaa maal qaba ati hin beektu ati hin argine. Hin beektu durallee anatu beeka. Waan hundayyuu obsee fi dhuma dhoksee fi dhuma waan hundayyuu akkasumatti waliin jiraachaa ture. Amma jingaaf dardaraa nama qajeelaa ture. Maal qajeelaa maal ture? Maal beekan akka nama miskiina ture bakka nama ibaadaa malee ol jedhee nama laalle tokko ture. Amma eeguma wal fuutan kana waan goote. Anis malaattee jirta. Egaa Oromooti akkana ani deemsa kiyya eegaleetiin jira waliin turaa.